Hello, Ashama Harkufune. Warri conference kan afdufan warri ammoo conference kan qindeessan hedduun bobba'anii jiranii. Eegaalleen warra qindeessu keessa warra waan hundumaa gubbaarraan ta'u keessa tokko. I'm stationed at a hotel and I am waiting to receive my mother, Jamila Ibrahim. Ayoni taltalle dhufu jirti. Taltalle irraa gara Finfinnee irratti Finfinnee irraa Nairobi dhufti. So torban kana hedduu wanne yaada ture gahee dubartoota hawaasa keessatti haadha dhalti haawwanteen hawaasa keenya keessatti hagamnu qooda dubartii qooda gartee haadhateen guddoo haadhoowwan hedduu ka gatii gugurdaa kafalanii nama gugurdaa addunyaa kana irratti fulaa gugurdaan baasan ka gatiin isaanii haga hin qabne jechuun ka yoo kiiloo gubbaa kaan wanni ittiin miizanan hin jirre waan warra kana odoo dubbadhe jedhee mataa kee keessa yeroo hedduu waan kanatti na deddeema. Konferensii kan konferensii Oromoo ummata Oromoo as Kenya jiraatu ummata Oromoo ka Oromiyaa Itoophiyaa jiraatu hundumaa waan Oromoo faarsinee waan tokkummaa Oromoo waan Oromoo irra jira yoo dubban akka boorani jedh namni yoo dandahee biyyaaf lafaaf gosaaf warra ofiitiif wabahee yoo warraa wabaa dadhabellee ofii wabahee yoo ofii wabaa dadhabe du'ee habaddeedhan sun nulleen gaaf tokko namni yoo Oromoo gosa bal'oo saba bal'aa yoo hojjetan warra ofii silaa namni dagachuu hin qabne. Ani bara hedduu waan abbaa kiyyaa waan sheeqame waan warra keenna waan hortee warra keenna guddaa dubbadha. Waan warra keenna kana namni ani caala guddoo faarsee faaruu haga hin qabne warra keenna abbootii teenna faarsu obboleettii teenna hangafa Habiiboo Sheekameeti. Habiiboo Sheekamee dhalootan warra gara Mooyyalee Guutiyyee kana obboleeyyan tiyya hedduun warri amma yaaballoo taltallee qubatan laf Booranaa keessa fuladdu qubatan dhalootii warra as Keenyaa Guutiyyeelleen egaa lafuma Booranaa Mooyyalee gama Keenyaa kana abbaan kiyyalleen guddinni isaa asuma Mooyyalee warra Hajjoo warra Kabbarawaa ka Somaalee warri Barawaa kun warra hidda Araba qabu ammoo eentii hidda Araba jedhanii hataatu ammoo warruma hariiroo Somaalee ummata Islaamaa ummata Somaalee waliin qabu. Abbaan keenyalleen guddinni isaa irra caalaa Mooyyalee gam Keenya kana haga dhaloota guddina haga ummata hedduu waliin lafa gara taltallee dhufanii magaala taltallee dhaabanii daldala biizinesa diina Islaamaa waan hedduu lafa teertale sun amma warri durii dhufee waan namni nyaate dhugu waan namni waan uffata taatumoo nyaata dhugaati waan konsoo irraa lafa kunno gara Hamaraa irraa gara Keenyaa kan waan fidan Keeniyaa irraa waan garas deemu majjaani waya waan akka Abujadii kan Roochoon gaala 5 warri lafsuun daldala ittiin deemu abbaa keenya fa'a warra Ibrahim Faaraa fa'a warra kanattu lafsuun guddoo duri taltallee wanni jedhe. Egaa amma waan warra abbootii fi lafa abboon itti dhalatanillee irraa haasa'uuf miti. Keenyan tun lafteenna
lafti dirqama namni Nairobi dhalachuun qabu kan mooyyela dhalatee kan mooyyela guddatee cuftinuu keenyuma obboleeyyan tiyya iddoon Abiiboo Sheekame Ruqiyaa Faayilee Sa'iida Ayyaantu deeme ammoo akkuma karra Sa'iidoo Amee kan ammoo adde warra kun cuftinuu obboleeyyan kiyya warri ammoo maqaa jalqabdha hedduun isaanii Sheekh Hassan kan ammoo Adee Yaaqub nilleen he was our half brother war mooyyela dhalatee mooyyela gam Kenya kan boodarraa gar taltallee gaafa dhufan taltallee irraa ammoo kamiin dhufanii sun wal dubbanna gaafa waan sun dubbadhu ammoo waan gahee dubartoota waan warra yeroo an hedduun dubbanne waan akkotiyya waan elema Ibreen waan elema arganno isiin amma gaafan duri man barumsa jira addunyaa irra godaante waan Oromoo dubbadha waan Oromootan wanni Oromootun qilleensi irra hin dhufne samii irra hin dhufne namisiin irraas barbaraan dhufte jira nuu arra waan Oromoo qindeessu kanallee ani yoo fudhattan obboleessii Kadiiroo hiddi qabna warra qabna waan warra kenna sulle haasawun ammoo yoo gari justice to those who paid sacrifices to raise us and to bring us to this level. Ani guddinni kiyya teertale lafa kilkille jedhani ana kotiyya na guddise akkoon tiyya duri meega haatiyya roomso laf jedhani egaa roomso jechuun haati tiyyi dhalatte haati tiyyi maqaan isii Jamiilaa abbaan isii Sheekh Ibraahimin kun warra wadaldalu warra dhalootan duri warra Jimmaati warra hiddii isaanii diggoo horoo jedhani diggoo horoontin warra gosa Jimmaa Abbaa Jifaar warri Jimma kulleen hiddi qaba hiddi gari hiddi warra mootii sun kee jira gochiti warri mootii Jimma Abbaa Jifaar keessa dhufane warra diggoo horooti akaakuun kenna Sheekh Ibrahim Abbaa Giboo warri duri baraat Aaliyaana sun gara Nageelle Booranaa Doolo achi lafa amma safartii kee jirtu gara kuno Liban Nageel achi Doolo boodarra ammoo kuno la Boorana gara Meega Teertal warra kun warra bizinesaati warra diina Islaamaa ittiin deemu abbaan kiyyalleen sheekaa akaakuun kiyyalleen sheekaa akaakuun kiyya akkamiin akkooteen wanni anar dubbadhu waan akkooteennatti waan elema Ibreen isiin fuula dhugaa jirti akkoon tiyya nam akka malee dubartii akka malee qaroo jedhan halaqa guddoo barsun dubartiin Booranaa warra illitii sheekota akkasi qalbii sheekota akkasi hawwatanii akaaku kennatti heerumuun hagam akkisiin qaroomin isii midhaagin isii halaqummaa isii duba konteen duri Booranii Liban bara Xaaliyaana sun guddoo hadhan Booranii kun laf lam qaba tokko dirree jedhan tokko Liban jedhan Libaniin kun daawwaa gamsun haggannaale gaaf duri ammoo akka carrette lafa ammachuun ogaatini kee qubatu arma fiiltu Doolo lafti tun martuyyuu Liban jedhan Liban kan duri gosa Oromoo Boorana takkan keessa irraa hegemoonii qaba keessa qubata seenaan Oromoo tun Liban lafti amma Somaalilleen Libanitan biznesaan maqaa ijoollee baafachuun Libaniin tun hangaf lafaati Booranni kun ammoo ka irri jabaalleen duri ka irri qaroolleen ka irri jennalleen
والله في ليبان اسمه كيس جلسة أكن أمر أكن وان الدو لالت بوراني دوري قافت علينا سني ورّيغاري موتما ورّت علينا ديگره سومالي نسيوني جوت علنجل جرتي تمقدشو أمتي أورمو گجيلن الرجالة ورّت علن ديگره ورّي أموم علن مرمه موتما برسوني ريجيمي أوكيني ورانت علاني بدو حداترن موتما إنجليزي لن كاس كينيا جيرو warra xaaliyaana ka Itoophiyaa qabatsun ka Oromiyaa qabatsun guddoo waan hin feeneef ummata mootummaa xaaliyaana hadullee akka tokko hin deeggaranii duba konteena warra dubartoota Booranaa dhuga hagin qabnu ka Booranii hadhame liiban cuf keessa lafisan gartan kaarra liiban jedhan ka Booranii akkonti yo dubartoota Booranaa booji amanii booju warri xaaliyaana safartii fudhattee kunno gara laf Somaalee geessanii ahaan kuyyalleen gaafasi warra diina islaamaa kanaan deemu warra daldalaan deemu erga lafti nagaa taatee dubartooti Booranaa ta durii boojuun safartii fuutelleen gaddeebite Booranii durii ka baqatee gara dirree gara dhufe gara Areeroo dirree Mooyyale kum jiruun Booranii Liibanirra baqate ka hadhame horii isaa addunyaa dhabe boojuun warri sun waraan xaaliyaanatii fi warri xaaliyaan wariin kalchee barsun ka Booraan hadhe safaraa fi garee dhibii ta xaalaa waliin xaalaan deeggaran seen Oromoo keessatti waan guddoo jiraati. Duuba akkonti yaa warra dubartoota Booranaa ka boojiman sun keessa jirti. Boojuun sun egi waraanii dhaabateen duuba dubartooti Booranaa ta boojiman hedduun hin deebite. Akkonti yaa kun namni barsuni Sheekh Ibrahim kan fuute. Sheekh Ibrahim kuni akkonti nalleen islaamte maqaan isii gaafan dhaloota diqqaa gaafan isii na guddifte maqaan itti yaamani ilma Ibrahim jedhaniin duuba Ibrahim kun akaakuu kenna Sheekh Ibrahim jecha abbaa keenya akaakuu kenna sun hin dhaqqabanne haati tiyyalleen ganna 16 fakkaate gaafa abbaan isii odoo daldala rochoo itti qabatanii gara lafa amma gommaydee lafa konsoo gar ceencha kanirra meeshaa fa'anii gara Kenya kan yeroo fidan onni gachi fa'anii fidan buna waan iddoo lafa konsoo lafa gommaydee sun daga dhufa rochoo gaala iddoo waliin odoo karavaanii deemaa jiranii karaa irratti amri ta'ee umri yoan shakku gara 45-50 waan sun caalun se'u nama historically nama waan kuba qorat warri kun warra busaan akka tasaa qabamanii dhukkubta isaati warra du'anii akaakun kenna teertalet du'e akkoon teen faalleen akaakun kenna Sheekh Ibrahim teertale odoo keessa qaxxaamuraa jiru namni lafa konsoo raga dhufu lafa arbamiinchi raga dhufu teertal keessa ba'ee saariiti armaan kun qancaru achiin meega mooyyal achiin Kenya sena jecha duuba warri keenya kunin akkoon faan rooms qancaru lafsun keessa guddoo qubatanii achirraa akaakun kenna teertalee lubbuu dhabeennaan laf teertalee godaananii horii la guddoo qabanii warra horiin abboo jechuun akaakuu faalleen guddaa akkoon kenna faan warri obboleeyyan isaanii akkoon teen dubra odituuti warri isaanii guddaa warri isaanii obboleeyyan akkoo teenna haroofa quriifa baroodafa warri obboleeyyan isii kun hedduun
horiin akkoontiin qabdulleen ka Sheek Ibrahim illeen horii guddaa horii karredduu waan ta'eef horii sun qabatanii gar teertalee lafa jaarsi lubbuutti dhabe godaananii akkoontiin duuba gaafa an dhaladhe horiillee waan guddoo qabduuf abbaan kennalleen teertalee innilleen beera biralleen qaba haati teen haadha gaafa isin xiqqoo dubartoota waggaa 18 17 obboleessi hangafii guddaan Abdallah kaan ammoo ka itti aanee dhalate amma naha ani akkooti elema Ibrahim na kennanii isiit na guddise lafteen itti guddaa kilkilleen tuni kiiloomeetirii gara 15 magaal miilamii irra fagaatti achi gan dhiileen warri loon keenya labsuun keessa hedduu qubatanii warri kullee warri guddaa lafallee xiqqoon qotatanii horiillee guddoo qabanii akkoonti duuba nama akka malee memooriin ani sii qabu memoorii guddaa jaalala guddoo haadha teennallee gaafa abbaan keenya nu diqqeenna abbaan keenya lubbuudhaaf sheeqameen horiin ayyoon qabda kaakun jechuun ta'a akkoontiin qabdullee loon hedduu we survived on her assets some of our earliest the assets that we had waan abbaan keenya qabu ala akkoontiin dalleen horii guddoo qabdi warri isaanii akkoontiin akkasii dubara akkasiiti ani yoo hedduu waan akkootiyaa ammaan dubbannee waan warra keenna waan ayyoo sagan takke dubbadha ammoo akkootii tana guddift waan qabdu cufa guddinni isii na guddift qananiin as a royal child duuba arda jalbultii konferensi oromoo guddaa kana maanini ka honor godhaa jedhee Kenya dhufe I said, I have to honor the memory of my grandmother. Tagan yeddu waan isin kaasin it's a huge mistake. Duba I think women in society deserve to be honored and they shall not be forgotten. And I do ask apology if that is what it takes. I should have spoken about my grandmother. Just like I talk about the Oromo issues all the time. Because I didn't come from just out of nowhere. There are people that played huge roles in raising us, in protecting us, who have done everything to protect us and contributed in big ways to who we are today. The love, the affection, the sacrifices. I content elema Ibrahim. Akasin arda one isi adada. Heritage isi, sena isi. And her story is a story of many women. I content Dubrak Arol when anyone is Yasan, Alakal Amalesh, she was very loving, especially to me. I was one of my mother's kids that are raised by my mother, by my grandmother, Elema Ibrahim. So this conference, if I were to give anything to the Oromo and to honor a memory of any person
I would dedicate it to the memory of my grandmother. All right. And for you, dubartoota, we have invited women, some of the Boran women in government, in public service, will be coming to speak at our conference. And I have also invited a very successful, very well now a woman that is in the media, a physician, a young graduate, very well accomplished in her own rights, Dr. Hani, one of not the first, but she stood out as a woman from a background that is deeply rooted in the Oromoo pastoralist society. Her father is a PhD and a very good friend of mine when I used to work in Borana, in the Gele Borana Hospital. And his daughter now is a medical doctor, and she graduated on top of her class. It was a great distinction and a gold medalist. She's coming to Nairobi, and I hope a lot of Kenyan women would come to celebrate this remarkable achievement. These are people that are going to be role models to women in society. Just like my grandmother was a role model in her own ways. I like that. Very outstanding woman in society. Anyways, I want to just wrap up conference in Kota and come and share your memories with your friends and be seen together. Ayun agad.